dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka dhaggeeffattuu jirtan cufaatti sagantaan keenya am jalqaba. Komishinariin Gamtaa Awurooppaa Itoophiyaa turee fi maaltu ibsame? Warra buqqa'ee deebisanii dhaabuu irratti, warra rakkate gargaaruu irratti, warra mooyyuu mirga namaa sarbe isaan immoo gara seeraa taleessuu irratti waan hojjetamaa jiru adda addaan. Lammiileen Itoophiyaa Suudaan jiran maal keessa jiru? Ammoonatti rakkoo amma poolitikaa biyya kana mudate wajjin wal qabatee wanni mudate tokko illee hin jiru. Bareechinee hordofaa jirra, gorsaa jirra. Qonni magaalaa maal fakkaata? Nam dubbif? Saawwan kanan qabu jabbileen qaba kan elmamanis jiru wal faana gara 10 ta'aniiru. Kan hin jalqabe sa'a 2 fi sa'a 3 ta'anii. Kanaaf oduu dabalatan waliin tura an asli galgalu. Dhaggeeffattootni oduu jalqabaanii humnoonni TPLF meeshaa waraanaa jabaa Madfi jedhamu naannoo magaalaa Dasee iddoo shan buusuun lubbuun nama darbu kantiibaa magaalaa Dasee obbo Abebe Garba Masqal BBC'tti hima. Namoonni miidhaman namoota nagaa ta'uu hima. Humni shororkeessaa kun bakkeewwan 5 irratti marfii darbateera. Keessumaa namoota kaaba walloo irraa buqqaanii dhufanii deeggarsa fudhatan irrattidha. Namoota nagaa 3 irra miidhaan ga'eera. Tokko du'ee 2 madaa'aniiru. Bakka biraa akkasuma darbatee nama tokko irra miidhaan ga'ee jira. Humni kun lubbuu irra miidhaa guddaa geessaa ture. Amma immoo magaala keenya jeeqaa jira. Har'a immoo faannoon Gondar, Dasee fi Goojjam irraa magaala keenyatti argamanii simatamaniiru. Gara adda waraanaas deemuun itti makamuuf jedhu. Uummanni ololaan osoo hin nahiin tasgabbaa'anii akka turan dubbataa turan. Uummanni magaalichaa irra caalaan sodaa malee socho'aa jiru. Manneen daldalaa baankotni banaadha. Kanaan namni nahu hin jiru. Uummanni keenyaa fi humni ittisaa qophiidha. Har'aas haleelaa turani. Humnootni kunneen bakkeewwan to'atan hedduutti miidhaa guddaa namoota siviilirra geessisaa jiru. Bakka to'atanitti namoota hedduu ni ajjeesu. Humni qilleensa waraana Itoophiyaa magaalaa guddoo naannoo Tigraay Maqaleetti haleela qilleensaa raawwateen namoonni ajjeefamanii 20 ol madaa'an. Eegi torba dabree magaalattiin amma yeroo jaafaaf haleelamte. Zalaalam Taaddasaa dabalatan sanitti. Humni qilleensa Itoophiyaa yeroo lammaffaaf indaastirii injineeringii Masfiin magaalaa Maqaleetti argamu haleelame. Erga yeroo dhiyoonaas itti fufinsaan mootummaan Itoophiyaa iddoowwan shaakala loltummaa fi suphaa meeshaalee waraanaa TPLF jedhu irratti haleellaa qilleensarraa raawwataa jira. Haleellaa kanaan namootni 6 ajjeefamuu himamaa jira. Qindeessaan tajaajila yeroo balaa hospitaala Haayidar Abbabee Haftuu tajaajila BBC Tigiriinyaaf yaada kennaniin namoota haleellaa kanaan miidhaman 27 wal'aanaa akka jiran himan. Daa'imman dabalatee namootni 6 haleellaa qilleensaa kanaan du'aniiru jedhan. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaa irratti ibsa baaseen miidhaa namoota nagaa irratti haleellaa kanaan qaqqabe ilaalsee waan jedhe hin qabu. Dubbii himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa haleellaan xiyyaaraa Maqaleetti akka gaggeeffame himuun miseensotni maatii lamaa hunduu sababa haleellaa qilleensaa kanaan ajjeefamuu suuraa mana haleellaa kanaan miidhame waliin maxxansaniiru. Gareen ittisa humna qilleensaa keenya jeetti diinaaf deebii kennaa jiru jechuun fuula Tiwiitarii isaanii irrattis baasanii turan. Haleellaa xiyyaaraa mootummaan Itoophiyaa dhiyeenya naannoo Tigraay keessatti taasisu kun torban lammaffaa isaa kan qabate yoo ta'u kan har'aa dabalatee si'a 6 ta'uu isaati. Gama biraan FBC'n akka gabaasetti humnootni TPLF walloo kaabaatti qofaan manneen barnootaa 832 guutummaan guututti barbadeessaniiru. Barattootni 300,000 fi 30,000 ol barnootaan ala ta'uu isaanii eera gabaasichi. Dabalataan waraanni humnoota TPLF fi humnoota mootummaa federaalaan bobbaafaman gidduutti gaggeeffamaa jiru naannoo magaalota akka Dasee fi Kombolchaatti cimee itti fufuutu himama. Dabalataan gabaasni FBC biraan akka eeretti Cifraatti haleellaa TPLF baneen lammiileen 100 lakkaa'aman qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaaniiru. Guyyoota muraasan dura Komishinarri Walta'iinsa Idil Addunyaa Gamtaa Awurooppaa Yuutaa Yuupirilaaneen Ministeerri Muummee Itaanaa fi Ministeerri Dhimma Alaa Damaqa Makoonneen waliin kan mari'atan yoo ta'u marichirratti dhimmoota garaagaraa ka'uun himama. Komishinarriin tuniin haala biyyattiin keessa jirtu hubachuuf barbaaduuf garas imalu dubbii himaa Ministeerri Dhimma Alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Diinaa Muuftiin ibsa miidiyaaleef laateen hima. Itaanaan Ministeerri Muummee maali ibsa? Obbo Diinaan akkanaan hima. Yeroo ammaa kana Itoophiyaan wanti hojjetaa jirtu warra buqqa'ee deebisanii dhaabuu irratti, warra rakkate gargaaruu irratti, warra mooyyuu mirga namaa sarbe isaan immoo gara seeraa taleessuu irratti waan hojjetamaa jiru adda addaan ibsaniifii jiru. Achi biras darbanii wanta balaa warra TPLF uumaa jiran keessattuu
kutaa Amaaraati kutaa Affaar keessatti wanta isaan hojjetaa jiran tokko tokkoon ibsanii fi jiru jechuudha. So kana waan ta'eef dhaabni Awurooppaa kun TPLF maqaa isii waamee balleessaa isiin hojjetaa jirtuun abaaruu qaba. Kana balleessitanii kana balleessuun qabdanii kana dhaabaa jechuun ni qaba. Uummata mooyyuu Amaaraa fi uummata Affaar buqqa'ee gargaaruu qaba. Haala jedhuun kanarraa Itoophiyaan mufii qabdi. Maaliif Awurooppaan wanta jiru akka jirutti haasa'uu hin dandeenye. Gara mootummaa wanta hojjetu wanta gaarii ibsuu hin barbaadu, dubbachuu hin barbaadu, himuu hin barbaadu, beekuus hin barbaadu kan jedhu haalumaan ibsaniif jiru jechuudha. Gamtaan Afrikaa fonqolcha mootummaa hordofee Suudaan sochii isaa hundi irra dha'u. Kanaaf mariin dhimma hidha guddicha baay'arraa gaggeeffamu maal ta'a akka jedhuu fi ambaasadar Diinaan akkan jedhu. ይሄ በድርድሩ ላይ ምን ኢምፓክት አለው የሚለው እኛ አደራዳሪው አፍሪካ ህብረት ነው። gamtaan Afrikaa Sudaaniin sochii isaa raaqeera. Kan wal arguun mari'atu biyyoota sadanidha. Sudaan gamticharraa waan dhorkamteef dhiibbaa akkamii qaba kan jedhuuf kana booda nuyi mariif hin deemnu hin jenne yoomiyyuu qophiidha. Qaamni nu mariisisu wixineeffee dhufa. Ministeerri Haajaa Alaa Koongoo asis dhufanii kaartuumis deemuun maricha yoom jalqabne kan jedhu irratti hojjechaa turan. Amma murtii gamtichaa ni kabajna. Dhaabichi kan keenya. Hundeessituus miseensas waan taaneef murtoo dhaabichaa ni kabajna. Nu dursee murtoo gamtichaa biyyi kabaju jiraachuun qabu. Sudaan gamticha keessaa haqamteetti haa turu yoo jedhame nuyi maal goona? ድርድሩ አይሆንም ከተባለ ምቆይ ከሆነ እኛ ምን እናደርጋለን? Ambaasadaronni UK gamtaa Awurooppaa Jarmanii Firansii fi UN ministeerri muummee Suudaan kaangoorra kaafame Abdalla Hamdok mana isaatti ilaalan. Ambaasadaronni kunneen Hamdok haal gaarii jiraachuu karaa Tiwiitarii erga mootummoota gamtoomanii Suudaanitti dabarsan. Haal lammiileen Itoophiyaan Suudaan magaalaa Kartuum jiraatan irratti imbaasii Itoophiyaa Suudaan jiru keessatti dhimma diyaaspooraa irra hojjetan Naajib Abdalla Umar gaafan. Zalallam Taadessaatu dubbis. Amma naatti waa tokko rakkoon tokko illee qaqqabne uummanni lammiin Itoophiyaa biyya kana keessa jiran baay'inaan baay'ee jiru. Namoota tokkorraa hamma naatti rakkoo amma poolitikaa biyya kana mudate wajjin wal qabatee wanni mudate tokko illee hin jiru. Bareechinee hordofaa jirra, gorsaa jirra, akka manaa gadi hin baane naannoo hiriirri bahutti akka hin argamne akka irraa fagaatan akka gorsaa jirra. Tarii kanaan dura waldhabdee daangaa walii wal qabatee naannoowwan hiriirri jiru keessumaa waan akka nyaataa boba'aa bitachuuf rakkoon isaan mudata akka ture yeroo tokko nutti manii ture jiraattonni lammiilee Itoophiyaa achi jiraatan Kaartuum keessa waan akkasii tarii amma waan mudatu ni jira. Kaartuum keessatti hin argine. Uumama takka kuni warra Gadaariif jiran fa'i yeroo tokko tokko akkas jechuu dhaga'e malee anis warra Kaartuum jiru tokkollee irraa hin dhageenye. Gadaariif jechuun kutaa gara daangaatti achi dhiyaatu suni malee warri Kaartuum keessa jiraatanii bikka biraa jiraatan uumama sana irraa quban qabanii isaa wajjin wal qabatee lammii keenya rakkoo tokkollee of akka qabe amma naatti argine. Hayyee tolee imbaasiin keessan uummataaf ergaa akkamiin dabarsa yeroo hamtuu akkasii kana keessa? Bilbilaan dabarsina. Koree ijaaramtee jira silumaayyuu duraan caasaa qabna ganda hunda keessa dura bu'aa koree sanitti bilbilee koreen lammiilee naannoo sun jiratti bilbilanii akka manaa gadi hin baane naannoo hiriirri itti bahamaa jirutti kan mul'anne waan akkasii gorsaatuma jirra. Isumatu karuma kana malee karaan biraa intarneetii wanta cufameef guruppii intarneetii garaagaraa illee qabna. Isa amma intarneetii waan cufamee jiruuf gara siin ergaa dabarsuun hin danda'amu. Najib, haalli nageenyaa fi sochii magaalaa Kaartuum keessa jiru maal fakkaata? Ati akka jiraataa tokkottis ta'e akka hojjetaa imbaasii Itoophiyaa achi jiru tokkotti maal taajjabdame? Haalli jiramu karaan bakka baay'eetti cufaadha. Magaalaa keessa socho'uudhaa fi karaa cufanii jiru. Uummanni gabaa lagannaa labsanii jiru. Bakka tokko tokkotti gabaa lagannaan kun bakka hojii irratti oolee jira. Bakka hojii irratti hin oollee jira. Garuu socho'uudhaaf baay'ee nama rakkisa. Ganda tokko baatee ganda tokko dhaquudhaaf baay'ee nama rakkisa. Karaa tokko tokko garuu karaa amma mootummaanis hawaasa naannootii wajjin ta'ee banee hojjechaa jiru jira. Baay'inaan gara caalu garuu karaan cufaadha. Isumayyuu guyyaa lama sadan kana keessa hiriira baay'inaan baana kaja'amu faas odeeffannoo olii gad deemu tokko tokko ni jira. Dhugaa ta'uu sobaa ta'uu karumatti jira. Garuu namni of eeggannaadhaan socho'aa jira. Karaan duwwaadha. Baay'ee namni socho'uu argitu. Sochiin biizinesii hin jiru. Manneeti nyaataa iddooti waa bitan waan kun ni jira. Hin jiru. Baay'ee darbee argita. Mootummaan akka hojii deebitan jee waamicha dhiyeessee jira. Baankiillee waan tokko tokko akka banamee hojii deebi'amu mootummaan labsee jira. Mormitoonni gabaa
gabaa lagannaa waan akkasii jaanii wanni godhaa jiranii kanumaaf amma inni hojjechuu barbaadillee waanuma tokko sojaadhaaf hin barinii garuu dhibbatti wanti cufamee hojiirra oolan jiru gabaa lagannaan kunis gara caalu garuu garri caalu hojjetamaan jiru karaa iyyuu darbee nama argita malee baay'inaan nama argitu. Humni waraanaa magaala keessa bobbaafamee dhufaanii jira. Ni jira humni poolisiitiis kan waraanaatiis humna RSF jaanii humna furgaatu humna jaanii jiru humna hundarraa hojiin taanii magaalaa keessa bakka garagaraatti ramadamanii bu'anii jiru. Dhaggeeffattoonni oduu gaggabaaboo jalqabaanii misaayiliin chaayinaan hawwaata ergitee ka Sooviyeet bara 1957 yeroo jalqabaaf orbitiitti qubachiifteen walitti dhiyaate jechuun Ameerikaan yaaddofte. Jeneraalii waraana olaanaa Ameerikaa Makmaayiliin waraana chaayinaa saffisaan babal'achaa jira jechuun ibsa. Tajaajiltoonni fayyaa Keeniyaa hojii qacaramoo fi iyyata UK galchan qormaata Ingiliffaa jiguun hojii dhaban. Naasot Keenyaa 300 keessaa 10 qofaatu qormaata Ingiliffaa darbuun hojii tajaajila fayyaa UK argatan. Biyyooti lixaa qabeen bar kolonii Afrikaa irraa hattee deebisaa jirti. Arraa pireezidantiin Firaans Emmanuel Macron hojii ogummaa dinqisiisaa ta'etti ilaalamuu 26 kaloltoonni isaanii Benin irraa hattee deebisti. Akkasuma kalee Biriteen siida kormlukkuu nahaas irraa hojjetame ka dura Nigeeriyaa irraa hattee deebifti. Ergamtoonni UN ugurii waggaa 20 mootummoota lixaa Zimbabwe irkaan akkaafamu gaafatan. Ugurii kun biyyatti gara hojii fi fayyaa garmalee miidhuu himan keessattuu hiyyeessii guddoo rakkate. Qonnaan magaal keessaa maal fakkaatti? Waayilii keenya Bitaamuu Xibaabuu magaal Finfinnee keessatti horsiisa loon aananii fi hojii harkaa jiruu ka godhate aadde Qidist Abarraa Karrayyuu dubbis. Harmeen tuni hojiilee kan dabalatee faashin diizaayinii fi ijoollee isii kunuunsuu fi barnootaan gargaaru hojii isii guyyaa guyyaatti wal baradha. Ogummaa harkaa kan inni hojjedhu akka kophee fa'aa kophaa dheeraa kan dubartootaa fi kan daa'immanis nan hojjedha akkasumas iskaarbii koofiyyaa fa'aa haguugaa harkaa fa'aa hojjedha. Hojii harkaa kanan eegalee gara waggaa 4 ta'eera. Akkamiin jalqabee haati koo duraan hojii harkaa hojjetti isheerraan baradhee ani immoo guddisee tan gara kopheettan fide kophee sana duraanii mucaa koofan hojjedhe jechuudha. Achitti waamicha adda addaa fa'aa inni waamamu ogummaa harkaatiin kan hojjedhe kan ufummoo koo hojjedhe akkuma kennaa isuma kennaa naa baraadeen jechuudha. Kanumarra ka'eetu namoonni adda addaa na gaafachaa dhufanii jechuudha akka isaaniif hojjedhu. Horsiisa loonii kanan jalqabee waggaa 3 na ta'uu fi akkamittan jalqabee warra korradha. Abbaan koo amma lubbuun hin jiru nafseesaa baaru inni baay'ee hojjetaa ture horsiisa loonii irratti jechuudha. Sarraan baree hojii. Aannan kana akkamittan dhiyeessaa asuma fu'een naannoomatti jiraadhu dallaa'umatti ani naannoomatti jiraadhuti dhufanii fudhatu namoonni jechuudha. Saawwan kanan qabu jabbileen qaba kan elmamanis jiru wal faana gara 10 ta'aniiru. Kan hin jalqabe sa'a 2 fi sa'a 3 dhaani. Qonni magaalaa hin ulfaata garuu ani hin ulfaata jeen keessa koo waan hin amansiisee fi hojjechaa jira. Nyaanni isaanii hin rakkisa amma gatiinis waan baay'ee dabalee fi nyaata horii qonnaa bultoota irraas nan argadha. Warshaalee daakuu fa'aa achi deemee gaafadheen argadha. Hojii lamaan kana wal faana deemsisuu fi dhamaadha. Kutannoon barbaachisa. Lammaffaa immoo abbaa manaan koo na gargaara obboleessi koos na gargaara. Kanaaf kutannoodhaan hojjechaa jira jechuudha. Yeroo duraadhaaf jechuudha yeroo jalqabaaf na dadhabsiisaa ture. Garuu ittuma biraan guyyaa guyyaatti ennaatti hojjettu baraawama deemtaa masittiin fakkaata. Karoorri koo gara fuulduraa maayinni sa'aawwan aannanii kana babal'isuun barbaada. Ogummaa harkaa immoo mana barumsaa iddoo gahaa otoo argadhee barsiisuun barbaada. Maaliif kan baratanii hojiin arganneefaa ijoolleen jiru haadholeen jiru isaan fa'aa waan akkana waan barbaadanii fi galii waan barbaadaniif ani immoo leenjii isaanitti kenneen jechuudha. Akka isaanis fayyadamanii barbaada. Dhaggeeffattoonni sagantaan irraa ganumaa waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Mammaansi galgal kanaa martee erbeen koosii galti. Hiikan isaa isan biraatti maanii kooment keessatti nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Zilaalan Taadassaa gam teknikaatiin Oskar Bunga keessaniif dhiyeessan asli galgalooti agborii isaatti akkana nagawaa akee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.